Harka fuune hordoftoota Ababaa YouTube jalatti argamtu hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessa nagaa kee galata rabbii. YouTube kee like share comment gochuun dagatinaadha. Isiniin jira ijoollee Oromoo walaa guddifnu subscribe gochuu like gochuudhaan wanti nurraa itti kaffallu tokko waan hin jirreef like share comment waliif haa goonu isiniin jedha walaa gargaarru. Har'a maal isinii qabadhee dhufe seetanii yeroo hunda shamarran biyya Arabaatti ilaallata wanti narraan qabadhee dhufe numa jechuudha. Hundi keenya biyya Arabaa hin deemna. Yeroo deemne birrii akkaataa kaawwachuu birree waggaa 10 waggaa 8 waggaa 6 waggaa 7 kan hojjennu jira biyya Ormaa. Jireenya biyya Ormaa hundi keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef jireenya biyya Ormaa dandeenyeetuma hojjenna malee jireenyi biyya Ormaa eenyumaafuu gaarii miti, eenyumattuu hin tolu. Garuu immoo jabaannee hojjannaa waan ta'eef jabaannoo jechuu kana keessatti biyya Ormaa waggaa 8 waggaa 7 waggaa 5 waggaa 4 hojjechuu hin taane waggaa muraasa hojjannee birrii keenya utoo lafa godhannee siraatanii siniin jedha. Ijoolleen baay'ee yeroo hundumaa na dabalatee maatii irratti argina. Maatiin keenya yeroo baay'ee birrii akkatti hojjanneef nu isaan hin beekanii kan baballeessan hin jiru. Tokko kan ol ka'anis jiraachuu danda'u ta'an beekamu. Garuu otoo akaawuntii barannee akaawuntii keenya irratti birriin akka galu taasifne baay'ee bu'a qabeessa ta'uu ni dandeenya jechuudha. Maatii irratti arginu maatiin baay'ee hubachuu dhiisuu danda'u. Isaaniif birriin akkatti fufuu waan hin beekneefu birrii fixuu danda'u. Yeroo isin galtan birrii hin jiru. Yeroo isin hin jedha waggaa 7 waggaa 5 hojjettanii biyya kan deebitanii biyya kanatti deebi'uudhaaf baay'ee isin ulfaata jechuudha. Innaa kanarraa otoo of qusannee birrii keenya akaawuntii banne